Ashamaa daawwattoota fi dhaggeeffattoota TV Obsee Gurbaa hundumaa keessaniif nagaa waaqayyo waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu jirtu jecha har'a kunoo deebi'ee dhufeen jira. Maaliin dhufte jechuun keessan hin oolu. Akkuma argaa jirtan kana qursiin hojjetamaa jira jechuudha ganama. Qursiin kun maal hojjettanii biyya asii kanatti chabbaatii jedhuun jechuudha. Duqeetii gizee bukeechanii ashaboo fi bishaan bichaa bukeechuu wanta ambiraamtuutti hin dabalamu bukeechanii rirriitanii sirriitti ashaanii warratanii lafa godhe jechuudha. Isaan booda xiqqoo tursiisanii akkanatti bal'isanii akka qixxaatti jechuudha. Lala akkanatti amma hoggaan xabbasu isinittan argisiisa. Akkanatti akka qixxaatti haphatee tolfama. Chabbaatii jedhama. Batalee biyya Dubaay kana keessatti namni hojii kana beeku baay'ee amaraatii barbaadama jechuudha. Sarratanyaan dhugaasanitti ma baay'ee akka dinqiitti ilaalu kana jechuudha. Amma akkasitti qophaa'ee jira. Amma xabbasuudhaaf kunoo asirratti xabbafama jechuudha. Zayitiin gubbaarraan itti godhanis kunoo as jira. Maankadha. As keessa dhufeen godhama. Akkuma argaa jirtan kana yoonan xabbasu amma isinittan argisiisa. Asitti bukaa'ee jechuudha. Kun asitti bukaa'ee akkanatti muramee lafa godhame ashaboo fi bishaan bichaadhaan bukaa sirriitti ashaama garuu isheetiin barbaada. Asitti bukaa'ee asitti amma in hojjetama jechuudha. Isinittan argisiisa. In hojjetama isinittan argisiisa jechuudha. Akkanatti asirratti koree asitti immoo akkanatti jechuudha. Abbaa sunan hojjetu argitanii akkanatti hojjetama. Akkuma argaa jirtan kanatti in hojjetama jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nama dadhabsa, nama dadhabsu hin jedhu hin dadhabsa sirriitti garuu maal godhure dadhabbiidhuma isa fudhatanii hojjetu malee nama dadhabsa. Kun akkasitti jechuudhaan hojjetamu. Argitanii akkasitti addaan deema. Asitti immoo kunoo bilchaachaa jira. Akkuma argaa jirtanii amma kanatti amma bilchaachaa jira kunoo laala innaanni bilchaatu bareedee ba'a jechuudha. Amma zayitii gubbaan itti godhame margitanii haala kanaan in bilchaata jechuudha. Bilchaachaa jira amma jalaanii akka itti bareedu argitu gubbaa isaa soo bilchaatu jechuudha. Eeleen ganana wayina natti fakkaate haala isaa afaana tura seentan argisa taraadhaan akkanatti jaradarame hojjetama jechuudha. Ilaalame namni kana yaa ijoolleen Dubaay keessa jirtan baay'eetti hin beektu maal fi dirqamas chabbaatiin kun hojjetamuu qaba jechuudha. Asitti baay'een keessa hin beektu inni namana argitanii amma malkii qayyaraa jira jechuudha. Malkii qayyaraa jira. Akkasitti hojjetama. Waxiin gubachuun didhu. As laalai Elettrico cascas jira ganotti tokkoffaadha kuni
Senta argisiisaa madhumaatti afaan turaasin waggaanni tolfamee dhumee bareedutti silaaltu jechuudha. argitanii akkanatti jechuudha bareedaa deema. Amma kararri salaala akkatti bunni ta'e qixxaadhuma biyya keenyaa ta'e yeroo baay'ee abbata baay'ee akkas fakkaata jechuudha. irraa baay'ee jechuudha. Amma walitti deebina turtii sa'aatii xiqqoo booda asitti immoo akkuma argitanii waxiin bilchaachaa jira jechuudha. Isaa fi isaan akka nyaataniif bilchaachaa jira. Kunoo goommanaa fi dinnicha jechuudha. Akkuma argaa jirtanii takkaa jira bilchaachaa. Harka bitaatiin waan ta'eef warraas kanatti hin tolle bilchaachaa jira. Kun olaala akkanatti bilchaachaa jiran tikkechaa dinnichaa fi goommana nama gubaadha jedhamsa. Akkasitti bilchaachaa jira. Stoof irratti qixxicha sirriitti argisiisaa waggaan tolfamu maal akka inni irra ga'u distii maashkarakkara sirriitti argisiisaa nafaana tura. Kun olaala macarrashaa isaa irratti dhiifama haala kaameraa kiyya akkanatti jechuudha tolfamee dhume argitanii. Akkas fakkaata. Ay haar no'a macarrashaa sarratti kun akkana kun ammas tolfamaatuma jira hin dhumne garuu akkasitti dhuma kun obsiin jira. Kun macarrashaa isaa ka'ee akkana bareedee dhumee sinin jedha gooftas naa eebbisu. Ana akkas viidiyoon biraatti nama walitti deebinutti horaa bulaa sinin jechuu barbaada. Waaw.